environmental. Akkam turtan hordoftoonni folleetii kana gaana suniif haa ta'u akkuma yeroo darbe jalqabnee qubee wal wajjin ilaallee jechallee ijaarraa ture. Har'a ammoo jabinaa fi laafina jechaa kan wajjin ilaallu ta'a jechuudha. Jabinni fi laafinni sagalee qubee dubbifamaa irratti kan hundaa'udha jechuudha. Qubeen dubbifamaa lama wal bukkeetti yoo qindaa'an yookiin immoo wal bukkee yoo ta'an jechoota keessatti jechi sun jabaa akka ta'uun godha. Qubeen dubbifamaa tokkommoo qofaasaa yoo taate yookiin immoo gidduu dubbachiiftuu tokko ta'ee yoo dhaabbate jechi sun laafaa ta'a jechuudha. Fakkeenyaan wal wajjin haa ilaallu. Amma fakkeenyaaf jecha balaa jedhu kana keessatti laan tokko ofa jira. Qubeewwan dubbachiiftuu a gidduu kan jiru laan kun jechuudha. Inni kun laan tokko qofa dubbifamaan laa tokko ofa waan ta'eef jechichi laafaa akka ta'e nama sagalee isaa waamnuyyuu hin beekamu balaa. Garuu laan lama yoo taate maal ta'a? Bal'aa ta'a jechuudha. Jechi sun akka jabaatuun godha jechuudha. Qubeewwan dubbachiiftuun lama wal faana yoo hiriiran jechi sun jabaataa akka ta'uun godha jechuudha. Fakkeenya taanee jiru immoo yommuu ilaallu maal jedha? Haree jedha. Haree raa tokko qofa qaba. Na dubbifamus sagaleen isaa laafaa ta'a jechuudha. Taansuudhaan raa tokko immoo yoo itti daballee raa lama yoo ta'e maal ta'a? Harree ta'a jechuudha. Sagalee makeenya keessattuu beeksisan jabaata harree ta'a jechuudha. Addanattis sodaa inni jedhu daa tokko qofa qaba. Dubbachiiftuu oo fi a gidduu kan jiru daan tokko qofa waan ta'eef maa dubbisnu sodaa ta'a laafaadha jechuudha. Daa tokko yommuu daballu garuu maal ta'a? Sodaa ta'a. Daan sun hin jabaata jechuudha. Kanaaf qubeewwan dubbifamoo lama dubbachiiftuuwwan gidduu jiran wal faana yoo hiriiran qubeen sun jabaataa akka ta'uun godhu jechuudha. Qubeewwan dubbifamoon tokko qofa yoo ta'an garuu maal ta'a? Walitti aansanii yookiin immoo wal faana kan hiriiran tokko qofa yoo ta'e garuu maal ta'a? Laafaa ta'a jechuudha. Barreeffamni afaan Oromoo seerluuga mataa isaatii qaba. Akka seerluuga afaan Oromootti qubeen dubbifamaa lamaa ol tartiibaan barraa'uu hin danda'u. Fakkeenyaaf laan sadi wal faana barraa'uu hin danda'u. Addanatti laa tokko qofa jira. Iddoo kanatti immoo laa lamatu jira miti. Laa sadi goonee barreessuu hin danda'amu. Afaan Oromoo keessatti qubeewwan dubbifamoon lamaa ol wal faana hiriiruu hin danda'an jechuudha. Ergaan takka yookiin immoo tartiibaan hiriiruu hin danda'anii jechuudha. Akkasumallee dubbifamtoonni qubee dachaa yookiin immoo cimdii yommuu jabaatanis ta'e yommuu laafan haaluma tokkoon barreeffamu. Kun jechuun maal jechuudha? Amma fakkeenyaaf xaa yoo barreessinu xaa lama barreessinu hin jabaatus hin laafuuf jechuudha. Haaluma tokkoon barraa akkuma akka qubeewwan warra kaanii yeroo laman barraa'an xaan xaawama yeroo jabaatus yeroo malaafuus jechuudha. Garuu yommuu dubbifnudha jabaatee isaa laafee isaa kan beeknee kaasa irratti hundoofne jechuudha. Kanaaf qubeewwan dubbifamoo yommuu jabaatanis qubeewwan dubbifamoo dachaa yookiin immoo cimdii jennu yommuu jabaatanis yommuu laafanis haaluma tokkoon barreeffamu jechuudha. Jechi jabaataa yommuu ilaallu jechi tokko jabaataa kan jedhamu akkuma kana sila jechaa turre yoo dubbifamaan gosti tokko yookiin wal fakkaataan lama walitti aananii barreeffamanidha. Fakkeenya iddoo kanatti ilaaluu dandeenya. Madda isa jedhu irratti daalamatu jira. Gad daalam, gubbaa baalam, tulluu laalam. Kun jechuun maal jechuudha? Qubeewwan dubbifamaa gosa tokko yookiin immoo wal fakkaataa ta'an wal duraa duubaan yookiin immoo
walitti aananii yommuu barraa'an qubeen sun jabaataa akka ta'u jechuudha. Akkasumallee jalqabaa fi dhuma jechaa irratti dubbifamaan lama ta'ee hin barreeffamu jedha. Amma fakkeenyaaf jalqaba jechaa irratti akkasumallee dhuma jechaa irratti dubbifamaan lama ta'ee hin barreeffamu. Addanatti madda jenneemi maa lama gochuu hin dandeenyu jechuudha. Akka seerluu afaan Oromootti jecha yommuu ijaarru jalqabaa fi dhuma irratti dubbifamaan lama ta'ee hin barreeffamu. Fakkeen isaa addana irratti barreeffamee jira. Lama isa jedhu irratti osoo laa tokko daballee kuni akka seerluu afaan Oromoo sirrii miti jechuudha. Laan tokko qofa ta'uu qaba maaliif jalqabaa fi dhuma irratti dubbifamaan lama ta'ee hin barraa waan ta'eef. 5 isa jedhu irrattis naa tokko dabaluu hin dandeenyu. Sababni isaa dubbifamaan dhuma irratti lama ta'ee hin barraa waan ta'eef inni sirriin garuu 5 naa tokko qofa yoo qabaate dhuma irratti jechuudha. Jechi laafaan immoo jechi tokko laafaa kan jedhamu yoo dubbifamaan gidduu jechaa sana yookiin immoo dubbachiiftuu gidduu jiru sanaa tokko yoo ta'e qofaadha jechuudha. Fakkeenyaaf bula yoo jenne laa tokko qaba, fira raa tokko qaba, madaa daa tokko qaba, muree raa tokko qaba, mala laa tokko qaba jechuudha. Hunda isaanii akkaataa kanaan laaluu hin dandeessu. Hundi isaanii maal qabu? Gidduu dubbachiiftuudha. Dubbifamaa gosa tokko qofa qabu jechuudha. Kanaaf jechoonni kun maal jedhamu? Jecha laafaa jedhamu jechuudha. Waa'ee yeroo qabaanneef galatoomaa. Yeroo itti aanutti immoo jechoota dheeraa fi jechoota akka gabaaboo kan wajjin ilaallu ta'a. Nagaan turaa.